Addunyaan jijjiirama tarsiimoo samiitti abidda qabsiise yeroo argitu utubaaleen baha giddu galeessaa caccabaniiru. Bishaan gadi fagoo Strait of Hormuz irraa kaasee haga caccabaa buufata dhoksaa Ameerikaatti bari karoorri piroojeektii bilisummaa Tiraamp yaadan soogidda galaana wal arge ta'uu maamma'eera. Qilleensi urgooftuu Impaayera du'aa jiru furdateera. Guyyaa irraa Iraan akeekkachiisa dhumaa kan lafee dugda addunyaa keessa yaa'e kenniteetti. Yeroon taphaa darbeera yeroon itti gaafatamummaas ga'ee jira jechuun sagaleen ittisaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Riizaa Talaayii ija diimaa Ameerikaa keessa ilaaluun dhugaa qabbanaa ta'e dabarsaniiru. Ameerikaan boolla ofii isheetii qotatte keessatti galtee qabamtee jirti jechuun labsaniiru. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kokkee addunyaa gubbaa dhaabbachuun labsii diinagdee addunyaa raase dabarseera. Karra Strait of Hormuz keessa darbuun nagaa fi tasgabbaa akka ta'u waadaa galuun garuu seera mataa isaanii qofaan akka ta'es yaadachiisaniiru. Humni galaanaa koree eegdota warraaqsaa doorsisni Ameerikaa awwaalamuus beeksiseera. Strait of Hormuz keessatti pirootokoolii haaraan hojiirra ooluu ibsuun abbootii doonii ajaja isaaniif jilbiifatan galateeffataniiru. Daandiin bishaanii kun lubbuu boba'aa addunyaa amma masaraa guddaa ta'eera. Iraan barri Ameerikaan galoo galaana Pershiyaa keessatti sodaachisaa turte du'ee awwaalameera jechuun labsiteetti. Kana malees lafti dhugaa sodaachisaa tokko mul'isuuf afaan ishee banteetti. Xiinxalli Waashingten suuraa saatalaayitii wabii godhachuun baase kisaaraa Ameerikaa addunyaa guutuutti saaxileera. Haliilaan Iraan raawwatte gaagaama Waayit Haawus amanuuf ija jabaatte caalaa baay'ee akka ta'e ifatti saaxileera. Waraana guyyoota 40 darbe keessatti caasaalee waraanaa Ameerikaa 228 ufataalee 15 keessatti caccabanii daaraa ta'aniiru. Waajjirri muummee doonii shanaffaa Baareen keessatti argamu akka malee rukutamuun gara USA Filooridaatti baqachuuf dirqameera. Mootota samii kan turan raadarri Paatrooyitii fi Tahaadim Kuweetii fi UAE keessatti dhagaa awwaalaa uffataniiru. Waashingten Poostii akka saaxiletti maashinii waraanaa Ameerikaa misaayilaa fi diroonii Iraaniin laamsheera. Duubatti deebiinsa ajaa'ibaa addunyaa dinqisiise keessatti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sa'aatii 48 guutiin keessatti pirootokoolii bilisummaa isaanii dhiisaniiru. Karoorri Strait of Hormuz humnaan banuuf qophaa'e dallaa sibiilaa Iraan ijaarte jalatti caccabeera. Kufaatii piroojeektii kanaaf Saawud Arabiyaan gahee qabdis jedhameera. Naannoo qilleensaa ishee cufuu fi xiyyaarota Ameerikaa buufata Piriinsi Sultaan irraa dhorkuun rukuttaadhumaa akka gaggeessite gabaasni mirkaneesseera. Tiraamp kaardii harka hin qabnee fi michuu akka hin qabne erga hubatee booda duubatti deebi'uuf dirqameera. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian biyyi isaanii gonkumaa doorsisa USA'f akka hin bulle himeera. Yoo loojikiidhaan dubbatan ni dhaggeeffanna. Yoo doorsisaan dhufan iddoo awwaalaa qofa argatu jechuun dabaluunis nuti waraana sodaannu garuu buufanni doonii keenya balaadhaaf yoo saaxilame buufanni doonii kamiyyuu nagaa hin argatu jechuun ibseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniin Iraan waliin marii baay'ee gaarii taasisuu himuun yaa ta'u malee Iraan alaabaa adii mallattoo harka kennachuu raasuu qabdi jechuun ibsaniiru. Yoo Streitii sana banuu didan duula boombii lafti akka dukkanaa'u godhu nan jalqaba jechuunis dhaadataniiru. Yeroon harka kennachuu yookiin abidda furdaa jala dhaabbachuus amma jedhaniiru. Hoogganaa waraanaa Israa'el Jeneraal Iyyaal Zaamir gama isaaniin carraa Hizbollaa diiguuf arganne fayyadamne kibba Libaanos akka gaariitti barbadeessaa jirra jechuun ibseera. Jeneraalichi dabaluun hojii cimaa bara baraa sirna Iraan dadhabsiisuuf qabannee deebi'uuf hojii gaarii hojjechaa jirra jechuun ibseera. Akka diinni biyyee uffatutti sirni Israa'el hojii isaa itti fufa jechuunis mirkaneesseera. Guyyaa irraa kaaba Israa'el magaalaa Kiriyaat Shimoonatti Saayiraniin iyyuu itti fufeera. Dirooniin Hizbollaa magaalattii gara awwaaraatti jijjiiruun xiyyaaronni waraanaa Israa'el immoo onnee Beeruut caccabsuun lafti ijoollee isheef boo'uu itti fufteetti. Galma paarlaamaa Iraan irraa kaasee haga bishaan gadi fagoo Strait of Hormuzitti Iraan ergaa narvii warra dhihaa caccabse dabarsiteetti. Osoo diinni weeraraaf jootu uummanni Iraan dallaa tokkummaa misaayilli kamuu cabsuu hin dandeenye ijaarratee jira jechuun dubbii himaan nageenya biyyaalessaa Iraan Ibraahim Riizaayii addunyaa dura dhaabbachuun cerrecha keessa sarara diimaa tolcheera. Iraan gonkumaa duubatti hin deebitu jechuun mirgi niwukilaraa keenya fi mirgi badhaadhina yuuraaneemii keenya dhiiga uummata keenyaa keessatti barreeffamee jira jechuun ibseera. Qajeeltuuwwan keenya irratti hin mari'annu namoota nu doorsisaniif laafina agarsiisnu jechuunis himeera. Miseensi paarlaamaa kun akkas jechuun ifa godheera. Strait of Hormuz biyyee Iraan yoo ta'u abbaan biyyummaa Iraan bishaan ishee irratti qabdu sarara diimaa akka ta'e himuun kana ce'uuf yaaluun kamiyyuu abiddaan gubachuudha jechuun akeekkachiiseera. Qilleensi urgooftuu Impaayera du'aa jiru furdateera.
Guyyaarraa Iraan akeekkachiisa dhumaa kan lafee dugdaa addunyaa keessa yaa'e kenniteetti. Yeroon taphaa darbeera, yeroon itti gaafatamummaa gahee jira jechuun sagaleen ittisaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Riizaa Taalaayii ija diimaa Ameerikaa keessa ilaaluun dhugaa qabbanaa tokko dabarsaniiru. Ameerikaan boolla ofii isheetii qotte keessatti qabamtee jirti jechuun labsaniiru. USA'n karaa bayiisaa tokko qofa qabdi jechuun mirga qulqulluu saba Iraaniif beekamtii kennu sirna Hamaas Sionistii waliin walitti dhufeenya isaanii addaan kutuu qofa jedheera. Waashingten Israa'elitti sansalataan hidhamtee yoo itti fufte gadi fageenya waraana kana keessaa ba'uu akka hin dandeenye ifatti himeera. Jeneraalichi Iraan tarsiimoo humna addunyaa akka taate yaadachiisuun boombiin kamiyyuu cimina Iraan balleessuu akka hin dandeenye hubachiiseera. Gorsaa olaanaan hoogganaa biyyattii Mooseen Rizaayii gama isaaniin karoora waraana keessaa ba'uu Doonaald Tiraamp godhan irratti balbala rukutaniiru. Tiraamp sochii guddaa godhee baqachuu barbaada kan jedhan hooggantichi nuti gonkumaa USA waan uumte jalaa miliquu akka dandeessu hin ayyamnu jedheera. Lubbuu keenya irratti waggaa 47 miidhaa geessisaniiru. Dhiiga cobe hundaaf, mana barumsaa cabe hundaaf, hospitaalota boombii itti darbatan hundaaf beenyaa ni kaffalu jechuunis ibseera. Kana malees Iraan ejjennoo ishee kaattee jirti jechuun waraanni Ameerikaa naannicha keessaa baqatus kaffaltii malee nagaan ba'uun hin jiru jechuun dhaadateera. Addunyaan akka hin daganneef abiddi kun kan ibsame gurraandhala 28 yeroo maashiniin Ameerikaa fi Israa'el hoogganaa Iraan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei wareege ture. Haa ta'u malee deebiin Iraan irraa kenname buufataalee Ameerikaa gara bakka awwaalchaatti jijjiireera. Strait of Hormuz karra cufame ta'uun hafeera. Iraan haga uggurri seeraan alaa kun kaafamutti marii kamiyyuu akka hin taasifneef dubbatteetti. Bobayii addunyaas harka diddaatti hafeera.